Viidiyoon kun rakkoolee hariiroo keessaa fi gaa'ela keessaa furuuf kan hojjetamedha. Kutaa tokko jennee eegalla jechuudha. Kutaa kana keessatti wanta nuun hubannu gabnummaa dammaqinsa miira dubartii hubachuu, maaliif akka dubbiin dubartii amma jijjiiramu, amala dhokataa dubartii isa gadi fagoo, dubarri maaliin akka gaggeeffamtu walii wajjin kan ilaallu ta'a. Wanta dubarri akka gochuuf jettu dubbattu dhugaa mul'ina wanta yeroo sana itti dhaga'amaa jiruuti. Wanta yeroo sana isheen miireffachaa jirtudha. Waa'ee hariiroo keessan yeroo sanaatti kan itti dhaga'amaa jiruuti. Yeroo murtaa'een booda ni geeddaramu. Dubbiin ishees yeroos ni geeddaramu. Amalli dhiiraa wanta dubbate eeguu fi kabajuun beekama. Amala keessoon dubaraa garuu waan jette hin eegdu. Sun ni sobdi jechuu miti. Jechoonni fi haqni amala dubaraa keessatti bakka lammaffaa qabu. Bakka tokkoffaa kan qabu miira isheetii fi yeroo sanatti waa'ee hariiroo keessanii wanta itti dhaga'amaa jiru, wanta miireffachaa jirtu kanarratti hundooftee dubbatti jechuudha. Bakka jalqabaa kan qabuuf kanadha jechuudha. Tarii guyyaa tokko ani si hin barbaadu jetti ta'a. Yookiin immoo ani gara mana fiilmii hin deemu jetti. Kun dambalii calaqqisa wanta isheen yeroo sana miireffachaa jirtudha malee kabajaa fi hubannoon kan ilaalame miti. Gama dhiiraatiin dubbiin dhiiraa kabaja isaati. Dhiirri akkuma dubbatedha. Dubarri wanta itti dhaga'amaa jiru yookiin miireffachaa jirtu dubbatti. Dubbiin dubaraas mul'ina wanta yeroo sanatti itti dhaga'amaa jiruuti. Sagaleen ati dubara irraa dhageessu sochii annisaa miireffannaa isheeti. Akkasumas yeroo dubarri itti wanta dubbattu eegdus jira. Garuu si'a baay'ee miireffannaa isheen gaggeeffamtee dubbatti. Wanta isheen dubbattu ajandaa gochaaf qophaa'e caalaa walaloo fakkaata. Kanaaf akka galaanaatti ishee dhaggeeffadhu. Sababni isaa dubartiin waan yeroo sanaa itti dhaga'ame irratti hundaa'uun waan gochuuf deemaa jirtu dubbatti. Miireffannaan ishee kun immoo daqiiqaa 5 jijjiirama. Yeroo dubbii dubara kee ajaa'ibsifattee akkas jettee hin turree jettu amala keessoo dubaraa dagatte jechuudha. Dubbiin dubaraa duumessa samii keessa darbaa jiruun wal fakkaata. Dubbiin ishee kan mul'isu waa'ee jaalala gidduu keessan yeroo sanaatti kan itti dhaga'amaa jiru qofa. Yeroo murtaa'een boodas haalduroonni kun ni jijjiiramu. Yeroo sanatti gochi ishees ni geeddaramu. Dubbiin ishees ni geeddaramu. Jalqaba akkas jettee gaafatta haa jennu. Mana fiilmii hin deemtaa? Isheen immoo akkas jettee deebisti. Lakkii jetti. Isa booda ishee hammattaa, ofitti maxxansitaa, jaalala argi kennitee fi booda mana fiilmii haa deemnu jettaan. Isheen isa immoo tolee jetti. Isheen waa'ee fedhii ishee hin dubbattu. Kan isheen dubbattu waa'ee jaalala keessan yeroo sanaa keessatti wanta itti dhaga'amaa jiru qofa. Utuu yeroo isheen lakki jette tolee gaariidha mana taa'e TV ilaali jettete qofaa kee sokkite ta'e tuqaa sana dhabde jechuudha. Isheen dhugumatti akka deemu hin barbaanne dubbachaa hin jirtu. Kun sobduudha jechuu miti. Akka amala dhiirummaatti wanta dhugaa hin taane dubbachuun sobadha. Dubaraaf garuu dhugaan wanta yeroo sanatti isheetti dhaga'amaa jirudha. Wanta isheen yeroo sana miireffachaa jirtutu isheef dhugaadha. Kanaaf yeroo isheen gara biyya sanaa si wajjin deemuun barbaada jettee erga ati mana gurgurtee deemuuf qophooftee immoo anoo deemuu hin barbaadu jettu akkas jettee hin turreetiin jedhin yeroo jalqaba si waliin nan deema jettee turte hariiroo keessanitti gammadaa jirti. Yeroo hin deemu jettu immoo hariirichatti gammadaa hin jirtu. Kanaaf yaa'insa jaalalaadhuma hin qabne ishee waliin qabaadhu morkii dhiisiti. Seerri bu'uuraa tokko dubbii dubaraa kee hin amanin hanga yeroo isheen dubbachaa jirtutti yaa'insa jaalalaa keessanii guutuu fi gad fagoo ta'utti. Garuu hammayyuu ilaaluu qabda. Miira isheen gaggeeffamtee dubbachuu dandeessi waan ta'eef qabiyyee wanta isheen dubbachaa jirtus homaa miti. Seerri bu'uuraa inni lammaffaan karoora kee wanta dubarri kee dubbachuu barbaadde hojjechuu barbaadde dubbatte irratti hin hundeessin.
yeroo dubbachaa jirtu hanga yaa'insi jaalalaa gad fagoo keessa seentutti. Sana booda eeguu jalqabi. Yeroo miirri ishee jijjiiramutti yaadi ishee ni geeddartiiti. Kana yaadadhu, miira dubaraa baay'ee dammaqaadha. Kan kee irra jechuudha. Amala keessoo hin argamnedha. Kanaaf addaan baasii hubachuu yaali. Waa'ee hariiroo keessanii kan isheen miireeffachaa jirtuu fi miira battalaa ishee. Dubaroonni sobdoota miti. Ta'ullee dhiirotatti akkas fakkaatu. Kanaaf dhiirri dhugooma keessa isaa isa gad fagoon murtoo gochuu qaba. Itti gaafatama murtoo isaas fudhachuu qaba. Ta'uu baannaan dhugooma ishee dhiisee gochaa ishee isa amma jijjiiramu irratti hundaa'uun dubara balaaleffachaa hafa. Wanta dubarri jettu dhaggeeffadhu. Keessa ishee isa gad fagoo immoo miireeffadhu of eeggannooni. Sanaa booda keessa keetiin murtoo filatamaa ta'uu danda'u godhi. Karaa kana yeroo dubarri kee yaada ishee amma geeddartu akka hamtuutti ishee fudhattee hin dhiphattu. Ittumayyuu gamnummaa boca miira isheetii gammaduu dandeessa. Haaluma kanaan ogummaa ishee fi jijjiiramuu haala ishee herreeguun filannoo filatamaa gochaa kee fooyyessuun gara fuulduraatti deemta. Kutaa tokkoffaan egaa kana fakkaatu ture. Kutaa itti aanu argachuuf immoo sabiskiraayib kan jedhu tuquun maatii ta'uu hin dagatinaa. Yaada gaaffii qabdan immoo koomentii laayik godhaa. Hanga kutaa itti aanutti boqonnaa gaarii.